raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Hagayya 13 bara 2013 akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa keenya idilee kamisa galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Turtii daqiiqaa 30 har'a isin waliin taasisnu jalqaba irratti oduu isin dhageechifne ittaansuudhaan qophii keenya idilee hubannoo beektotaa isin biraan geenya. Jidduutti muuziqaa isin affeeraa kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Amma kallattumaan kara oduutti darbaa haga xumuraatti nu waliin turan isin affeera. Sababa weerara lafaatiin uummata aanaa Fantaallee fi Boosat irratti waraanni banamuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa duulaa eegaleen iddoowwan hedduu to'atee hawaasa waliin mari'achaa jiraachuun beekame. Godinaalee Oromiyaa 21 jiran keessaa 19 hanqinni midhaan nyaataa isaan mudachuu isaatiin uummanni beelaaf saaxilamuun dhagahame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa gara Turkiitti imaluun biyyattii kufaatii dippiloomaasii hamaaf saaxiluu mala jedhame. Kanneen jedhan ijoowwan oduutii amma tokko tokkoonan isin dhageechisa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Bahaa Boosatii fi Fantaallee keessatti daangaa Oromiyaa qaxxaamuruun weerara lafaa gaggeessuu maddiitti humnoota naannichaa hidhataniin hagayya 11 bara 2013 hawaasa horsiisee bulaa irratti waraana banuu jiraatan naannichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Weerara lafaati ifatti baanii waraanan lafa qotanii lafa Oromiyaa seenanii jechuudha daangaa dabranii aanaa Boosat keessa. Waraana ammoo kallattii lamaan uummata aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee kallattii lamaan waraana irratti bananii guyyaa kaleessaa galgala hanga galgalatti wal lolaa turan. Uummanni immoo uummanni Oromoo Arsii Karrayyuu hundi walirra birmatee lafarra isaan qotanii irraan deebise. Waraanni saamicha lafarratti bobba'e kun leenjii ga'aa, meeshaa ga'aa fi qindoomina cimaa akka qabuu fi horsiisee bulaa keessaa namoota 3 akka madeessan dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa lafa bal'aa qotaa turanii uummanni keenya namoota walii birmatee tumaan ofirraa deebisee konkolaataa isaa fedhee waraana isaanii fi konkolaataa illee walirratti baase. Eegas booda immoo namni sunurraa dhaamee nama keenya Oromoorraa nama 3 rukutame hanga galgalatti kaleessa galgalatti jechuudha. Ammallee baara baree kana jechuudha walirra ture. Ammasuma iddoo qabatee tuma namni waleeqaa jira walitti dhukaasaa jirani amma yeroo kanas jechuudha. Waraanni xiqqindaadha. Waraanni garasii gara naannoo Amaaraatti dhufe waraana humna hidhate humna jabaadhaan humna leenjeen uummata lolaa jira. Keenya uummata tiifataadha. Rasaasa hin jiru meeshaan hin jiru. Ajaraa garuu humna hidhateen humna guddaadha ka uummata ciisu lolaa jiru. Meeshaa gurguddaadhaan itti dhukaasanii uummata wanni jechaa jiru. Namni lubbuun dabre hin jiru. Garuu miidhaa qaamaa irra kabee jira namoota 3 maqaa isaanii siif hin kenna. Tokko Dabii Tufaa ka jedhamu inni rukutameera. Lubbuudhaan nagaa qaamaan miidhame malee Dabuu Daddachoo Jiloo Hawaas nama 3 kana kaleessa kan rukutaman jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmichaaf gurra qabachuu isaatiin saamichi kun babal'achuu isaa kan eeran jiraatan kun uummatumti tokkummaadhaan humna weerartuu itti dhufte tana qolachuu akka qabu dhaamaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf amma silaa mootummaan naannoo Oromiyaa jira jedhamu mootummaan lafa isaa ofii uummata isaatiif wabii hin taane mootummaa dhee dubbachuu illee na dhiba. Mootummaa ka jedhamu uummata isaatiif wabii yoo ta'e lafa daangaa isaatiif wabii yoo ta'e abbaan qabeenya abbaan dhuunfatu bara maasaa isaatiif wabummaa qaba daangaa isaan tiifata maatii isaan eeggata. Uummata kana akkasitti waraanni qindaa'e kun bahee mootummaa naannoo Amaaraatiin lolamaa jiru kana mootummaa naannoo Oromiyaa sila uummata kun kiyya jedhee daangaan kun kiyya jedhee daangaa kanaaf ni dubbata ture. Kanaaf ani waanuma jedhu hin qabu kanarratti waan jiru waan hin jirreef uummanni ofiisaatii ofirraa dhooruu qaban jedha. Waraana mootummaa naannoo Amaaraatiin qindaa'ee weeraratti bobba'ee baname kana hawaasa horsiifatee bulaa achitti argamu qofa irratti dhiisanii dhaggeeffachuun sirrii akka hin taanee fi tumsa uummata Oromoo akka isaan barbaachisu ibsaniiru. Amma ergaan nuti uummata Oromootiif dhaamnu uummanni Oromoo wal cinaa yoo dhaabate malee qaamni isaa tumsu hin jiru qaamni isa deeggaru hin jiru qaamni isa gargaaree diina kanarraa deebisu hin jiru kun kallattiidhaan weerara daangaa Oromiyaa fi xiyyeeffannaa Oromiyaa weeraruudhaaf deema waan ta'eef uummanni ofuma isaatii wal cinaa dhaabatee waliif birmate bakka jiru wal cinaa dhaabatee waan hin qabu wal gargaaree walitti birmate malee falli biraa tokko illee hin jiru. Waraana qindaa'ee uummata irratti baname immoo deebisuu kan danda'u uummanni keenya bakka jiru waliif birmate malee waan biraas hin jiru. Kallattiidhaan mootummaa naannoo Amaaraatti kana labsee lafa waraana guddaadhaan weerarsiisaa.
Hiriirri mormii waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF mormu Oromiyaa magaalota adda addaatti bahame. Tibba darbe waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waliin hojjechuuf waliigaluu isaaniitiin kan baay'ee aare mootummaan abbaa irree biltiginnaa yaaddoo fi shakkii guddaa qabuuf jecha dirqamaan uummata hiriira akka bahan taasisuun magaalota Oromiyaa kan akka Roobee, Gobbaa, Adaamaa, Bishooftuu keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ooleera. Hirmaattonni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne tokko akka jedhanitti dhaadannoowwan adda addaa baanarii fi waraqaa qopheessuun uummataaf dhiyeessuun qaamolee mootummaatti kennuun uummata dirqiin akka bahu taasisuu isaanii keessa beektonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Yeroo ammaa mootummaan abbaa irree muddama hamaa keessa jiraachuu hiriirri mormii fi deeggarsaa guyyaa guyyaatti uummata ittiin cinqaa jiran kun agarsiiftuu muddamicha agarsiisan jechuunis dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii aanaalee Gumii, Eldalloo fi Liiban keessatti gandoota adda addaa to'achuun uummata waliin marii gaggeessaa akka turee fi humnoonni mootummaa biltiginnaa sodaarraa kan ka'e baqatanii aanicha gadhiisaa akka jiran hojjettoota mootummaa aanichaa waabeffachuun BBC'n afaan Oromoo gidduu kana gabaaseera. Ogeeyyiin fayyaa lama aanaa Gumii Eldalloo ganda Bulbul keessa hojjechaa turan kamisa darbe akka mirkaneessanitti humnoonni mootummaa naannoo sana gadhiisanii bahuu hordofee hidhattoonni naannicha to'achuun jimaata darbe hagayya torba bara 2013 uummata mariif waamuu fi uummannis bahee simateera. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Udoo garuu iddoowwan tokko tokkotti garichi uummata dirqamaan baasuun mariisisuu ibsan. Labsii bobbaa waraanaa waraanni bilisummaa Oromoo tibbana labsee wal qabatee sochiin waraanaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa hin eegamneen babal'ataa kan dhufe yoo ta'u sababa kanaanis mootummaan biltiginnaa Wallagga keessatti tajaajila intarneetii fi bilbila addaan kutuuf dirqamuun dhagahameera. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa keessa socho'u aanaalee akka Midaaqanyii fi Gindabarat keessatti waraana biltiginnaa waliin wal waraanaa turuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Itti aanaa Koomishinara Koomishinii Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa akka jedhetti godinoota Oromiyaa 21 jiran keessaa godinaalee 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiruu fi hawaasa kanneeniif deeggarsi akka barbaachisu ibsuusaa VON odeessasaa hagayya 11 bara 2013 dhageessiseera. Godina Gujii aanaalee gammoojjii fi badda daree keessatti hanqinni roobaa waan mudateef lammiileen 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii jiraachuun kan ibsame yoo ta'u sababa rakkoo kanaaf balaan uumamaaf namtolchee sababa akka ta'u koomishinaricharraa dhagahameera. Jiraattonni godinaalee garaagaraa ragaa akka baanitti garuu mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii keessatti uumamee wal qabate qabeenya mootummaa fi namoota dhuunfaa baasii waraanaaf fayyadamaa jiraachuu isaatiin akkasumas uummanni akka tasgabbaa'ee hin qotanne gochuu isaatiin beelli kutaalee biyyattiitti babal'ateera. Dameewwan baankii Awaash 50 ta'an cufamuun dhagahame. Baankiin Awaash seenaa baankii dhuunfaa biyyattii keessatti hangafaa fi adda dureen dursaa kan ture yoo ta'u rakkoo raafama siyaasaa impaayera Itoophiyaa mudateen dameewwan baankichaa 50 ta'an cufamuu maddeen amanamoo raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Dameewwan kunniinis kan cufaman naannoo Tigraay keessatti akkasumas Oromiyaa gara lixaatti ta'uun beekameera. Keessattuu waraana mootummaan biltiginnaa humnoota TPLF waliin gaggeessaa jiruun baankiin Awaash kisaaraa guddaaf akka saaxilametu himama. Guutuu biyyattii keessatti dameewwan 570 kan qabu baankiin Awaash bara 2021 keessa qarshii biiliyoona 5.7 buufadheera jechuunsaa kan yaadatamudha. Haaluma wal fakkaatuun baankileen mootummaas ta'ee kan dhuunfaa liqii qabeenya qabsiisuun liqeeffamu kamuu baankiin biyyaalessaa ittisee jiraachuunsaa kufaatii diinagdee biyyattii mudate ifatti kan mul'isu ta'uu hayyuuleen diinagdee ni dubbatu. Hanqina maallaqaa baankilee mudateef sharafa biyyoota alaa keessattuu dolaara dhabuun daldaltoonni rakkachaa jiraachuu maddeen keenya eeranii jiru. Baankilee biyyattii keessa jiran kamirraayyuu sharafa biyya alaa dolaara 500 argachuun rakkoo ta'uusaa biyyattiin rakkoo guddaa keessatti kufuu akka mul'isulleen maddeen keenya himaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimad Ameerikaan qondaaltota mootummaarraa qoqqobbii fiizaa eega keessee booda yeroo jalqabaaf daawwannaa hojiif miila fageeffachuun gara Turkiitti imaluun walgaarreffannaa Itoophiyaan biyyoota lixaa akkasumas Ameerikaa waliin qabdu ammeessee kufaatii dippiloomaasii jabaaf saaxiluu akka malu rogeeyyiin siyaasaa hedduun dubbataa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gara aangootti erga dhufanii booda hariiroon biyyi isaanii Turkii waliin qabdu hedduu laafaa kan dhufe yoo ta'u, muummichi ministeeraa Abiy Ahimad yeroo Itoophiyaan qoqqobbii
siyaasaa fi diinagdee Ameerikaa fi biyyoota lixaa garaagaraa jala jirtu kanatti gara Turkiitti imaluun Ameerikaa fi biyyoota hariiroo laafaa Itoophiyaa waliin qaban dallansee tarkaanfii biraa akka fudhatan dirqisiisuu danda'a jechuun xiinxaltoonni siyaasaa yaaddoo isaanii ibsuu irratti argamu. Daawwannaa hojiif gara Turkiitti imaluun garee warra Chaayinaa fi Raashiyaa gammachiisee Ameerikaa fi michoota ishee dallansiisuun Itoophiyaa irratti waraana siyaasaa fi diinagdee caalmatti hammeessee biyyattii diigumsaaf saaxiluu akka danda'u sodaa qaban mul'isuu irratti argamu. Dhaabbileen liqii idil addunyaa liqii Itoophiyaaf liqeessuuf waadaa galan tursiisuun dhagahame. Dhaabbileen liqii idil addunyaa liqii Itoophiyaaf liqeessuuf waadaa galan gaaga'ama siyaasaa fi diinagdee biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee sodaa liqicha deebistee kanfaluu hin dandeessu jedhuun akka tursiisan beekameera. Dhaabbilee Itoophiyaaf liqii kennuuf waadaa seenan keessaa dhaabbata liqii Chaayinaa Ekspoortii fi Impoortii liqaa doolaara miiliyoona 339, fandiin maallaqa idil addunyaa IMF liqii doolaara biiliyoona 2.7, waldaan misooma idil addunyaa doolaara biiliyoona 3.3 akkasumas Chaayinaan haga ammaa liqii doolaara biiliyoona 1.4 waadaa galan ministeera maallaqa Itoophiyaatti daayirektarri walta'iinsa Chaayinaa obbo Damissuu Lammaa Rooyitersitti himeera. Biyyoonni alaa fi dhaabbileen idil addunyaa liqii biyyattiif waadaa galan gadhiisuu diduun isaanii biyyattii waraana diinagdee hamaa keessa galchuu maddiitti piroojeektiiwwan gurguddaa biyyattiin harkaa qabdu irratti dhiibbaa guddaa uumuu akka danda'u miidiyaaleen gabaasaa jiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabanne kanumaa sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Taraya hidano zinaro Ota tida teya hidano zinara Gasawa giya hidano zinara Dinatum saya hidano zinara Iku tamaya hidano zinara Barbarotum saya hidano zinara Ada sabiru ya hidano zinara Badada dilgasa hidano zinara Gada beera garatu na ara nanne si warana harkatu Agura ule banni sunko abeda mesabi kwansete Otona na mujalli sunko barane katafina Bitimfinela buma Kenya biyuma tumail mamunati Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar kun qophii hubannoo beektotaati. Sagantaa keenya har'aatiin barreeffama Darajjee Goorootiin mata duree Itoophiyaa jigurraa haa baraarru jechuun maal jechuudha laata? Itoophiyaa kana eenyutu jigsaa jira garuu kan jedhu kan Dubee Wayyeechaatiin qophaa'e kan isin biraan ga'u immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Namu jalli sunko barane katafina Bitimfinela buma Kenya biyuma tumail mamunati Chenji kite biyang godanu kanjaratana Oromoo ajjeesuun hidhuu fi qeerraa ari'uun diigama Itoophiyaa hin oolchu. Oromoon hundeeffama Itoophiyaa balaaleffachuuf ragaa seenaa ga'aa fi amanamaa ta'e qaba. Har'as taanaan dararaa isarra gahaa jirutu ragaa gahaadha. Sirni Itoophiyaan ittiin bulaa jaarraa tokkoo fi walakkaa jiraatte kan olaantummaa Amaaraan yookiin Habashaan gaggeeffamedha. Ammas sirni Abiyyii fi Naafxanyaa kan wixxifachaa jiranu kanuma deebisanii ijaaruuf ture.
Sirnoota gita nafxanyaatiin gaggeeffame keessatti saboonni fi sablammiiwwan dhiitamaniiru, tuffatamaniiru, qabeenya saamamaniiru, abbaa biyyummaa isaanii mulqamaniiru. Kunis akkuma jirutti ta'ee Oromoonni qaroon mirga saba isaaniitiif falman dhoksaan ajjeefamaniiru, adda babaa'itti fannifamaniiru, eessa buuteen isaanii dhabameera. Biyya isaaniirraa ari'amaniiru, mana hidhaatti darbatamaniiru. Badii sirni nafxanyaa uummattoota biyya sanaa warreen humnaan impaayera Itoophiyaa jala galanirra gahe addunyaan haalan quba hin qabu jechuun ni danda'ama. Sababiinsaa haga barbaadamu beektotaan barreeffamee miidiyaa addunyaatiin gabaafamee waan hin argamneef. Keessumaa Oromiyaan lafa nafxanyaa dhufee bu'uura sirna bittaa irratti dhaabbate handhuura qabeenyaa fi madda galii impaayera Itoophiyaa waan taateef bittaa sirna nafxanyaa jalatti dararaan uummata Oromoo irra gahe hedduu cimaadha. Kana irratti hanga tokko seenaan hayyuulee Oromootiin baroota dhiyoo keessa barreeffaman ragaa qabatamaa nuuf kaa'aniiru. Ragaaleen seenaa beektota keenyan walitti qabaman kunniin haalan dubbifamuu qabu. Kan seenaa darbee akkuma jirutti ta'ee adeemsi Itoophiyaa keessatti ammaan kana mul'achaa jiru sirnichuma jibbamaa durii sana deebisanii diriirsuuf kan akeekkate ta'uunsaa hedduu nama gaddisiisa. Sirni nafxanyaa siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa biyya sanaa kophaatti dhuunfatee of harka galchuun olaantummaa saba tokkoo saboota biroo irratti fe'uuf jecha namicha Abiy Ahimad jedhamu kan OPDO jala haguuggatee qabsoo Oromoo butee of harka galfateen hoogganamee Oromoo fi saboota biroo irratti waraana banee jira. Kanumaa wal qabatee mootummaan naannoo Amaaraa lafa Oromoo fi saboota naannoo Amaaraatiin waldaangeessanii akkasumas uummattoota biroo kan naannicha keessa jiraatan kanneen akka Qimaantii, Jaawii fi Oromoo Walloo irratti waraana labsee lafa babal'ifachuuf jeequmsa hagana hin jedhamne dalagaa jira. Babal'ifannaa finxaaleeyyiin Amaaraa naannichaa gaggeessanii fi paartileen maqaa Amaaraatiin dhaabbatanii olaantummaa sabichaa warra kaan irratti fe'uuf carraaqan kana meeshaadhaan humna namaatiin propoogaandaa miidiyaatiin deeggaruu irratti mootummaan federaalaa Abiyyiin durfamu tumsa guddaa taasisaa jira. Lafa Amaarri kan kooti jedhee falmu kan naannawa Tigraayitti argamu kibbaa fi dhiya Tigraay irratti Amaaraaf jecha waraana ittisa biyyaatu duulee lolaa jira. Babal'ifannaa lafaa finxaaleeyyiin Amaaraa abjootan fiixan baasuuf Abiy Ahimad waraana biyyattii maratti labsee Itoophiyaatti kallattii afraniinuu uummanni lafarraa dhumaa jira. Waraanni yeroo ammaa adeemsifamaa jiru kan uummata nagaas biyyas badii keessa galchee jiru fedhii Amaaraa kan akka duriitti maqaa Itoophiyaa dullattiitiin deebisanii uummattoota cafaqanii bituuf gaggeeffamu malee kaayyoo biraa tokkollee hin qabu. Hayyoo olaantummaa sirna nafxanyaa deebisanii ijaaruu kana jalatti garuu dhaadannoo Itoophiyaa diigamarraa haa oolchinu jedhuun Oromoo fi uummattoota biroo mooksanii ibidda irratti waadduu barbaadu. Saboonni fi sablammoonni aadaa isaanii kunuunfachuu isaaniitiin, afaan isaaniitti fayyadamuu isaaniitiin, qabeenya isaanii irratti abbaa ta'uu isaaniitiin Itoophiyaan diigamtu hin jirtu. Itoophiyaa olaantummaa ishii duriitti deebisna jechuun Itoophiyaa afaan sabootaa tuffattu, Itoophiyaa afaan Amaaraa qofa leellistu, Itoophiyaa amantii Ortodoksii qofa faarsitu, Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota faajjii ofii qabatanii argaman zaranyaa, gosanyaa, xabbaab jettee adamsitee ajjeeftu deebisna jechuurraa kan hafe hiika biraa hin qabu. Garuu wanti hubatamuu qabu kana booda Itoophiyaan jigdi malee saboonni fi sablammoonni bittaa sirna nafxanyaa jalatti buluuf jecha duubatti deebi'anii eenyummaa, sabummaa, aadaa, afaanii fi duudhaa ofii ofirraa hin mulqanu. Saboonni fi sablammoonni kan jaarraa tokko oliif gootota isaanii itti dhabaniif mirga uumamaa sirna Habashaan sarbaman deebifatanii gonfachuuf malee Itoophiyaa isaan dhabamsiifte Habashaa ofirratti goobsitu deebisanii dhaabuuf miti. Itoophiyaan kana ofitti fudhanne ammas gara fuula duraa jiraachuu yookiin ijaaramuu hin dandeessu. Egaa baddu baddi malee saree ija hin niqanidha dubbiin jiru. Haala ammaan kana Itoophiyaa keessa jiruun sirni nafxanyaa finxaaleeyyiin Amaaraa leellisan
Sirnoota mootota Habashaa kan ofiisaas mootii ta'uuf dhama'u Abiy Ahmed abjootuun deebisanii dhaabuu jechuun tasuma hin danda'amu. Garuu jarri akka saree maraattee hunda asiif achi gara gaggalanii ciniinan kunniin akka laayyootti haala qabatamaa lafarra jiru hubatanii gara sammuu isaanitti deebi'u jechuun rakkisaadha. Jarreen kun otoo dhugaa hubatu ta'anii gaaffii mirgaa saboonni gaafatan fudhatanii dogoggora haga yoonaa dalaganiif dhiifama gaafatanii biyya gara nagaa fi tasgabbiitti fidu malee waraana dhiiga lammii dhangalaasu qabeenya biyyaa ongeessu diinagdee biyyaa akka ol hin kaanetti kuffisu keessa hin galan ture. Jarri otoo akka namaatti yaadanii mariif karaa bananii hayyoolee fi dhaabbilee siyaasaa kaayyoo fi sagantaa adda addaa qaban waliin teessisanii ilaa fi ilaameedhaan ilaacha garasii fi garanaa gara giddugala tokkotti fidanii biyya wanti gara fuulduraatti ceesisu bu'uurri isaa waliigalteen akka lafa gadi qabatu godhu malee sirnoota nama nyaataa duratti jibbamanii kufan faarsaa akka nama maraatetti caraananii dibbee waraanaa reebaa oolanii hin bulan ture. Gaafii guddaan ka'uu malu hoggaa finxaaleeyyiin Amaaraa akkasitti tuffii fi of tuulummaan Oromoo fi sabootaaf sablammoota birootti dhaadatan kana maal gochuu barbaachisa isa jedhu ta'a. Oromoon akka sabaatti waan godhuun malu hedduudha. Dubbiin guddaan irratti xiyyeeffatamuu qabu tokko caasaa bulchiinsa ofii lafarratti diriirfachuudha. Ammaan kana akka argaa jirrutti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti naannawa hedduu sirna bilxiginnaa yookiin sirna nafxanyaa jala bilisa baasaa jira. Qajeelfama qabsaa'onni kennan jala hiriiranii bulchiinsa uummataa mijeessuu akka jeequmsii fi seermaltummaan hin babal'anne gochuu jaarsolii fi beektota uummata biratti fudhatama qabaniif abboomuun naamusa qabaachuu fi iccitii eeguun hedduu barbaachisaadha. Taateewwan naannawa ofitti uumaman sirritti hordofuun kiyyoo diinaa dafanii kukkutuun keessumaa qeerroo keenyaaf hojii guyyuu ta'uu qaba. Wallaggaan duultu ribiyyaan kaatu inni alaan seentu. Jaarmiyaaleen Oromoo lamaan addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo hooggansa waraana bilisummaa Oromootiin wal hubannoo cimaadhaan socho'uu qabu. Ammaan kana akka namni marti hubachuu danda'utti dhaabbileen siyaasaa Oromoo biratti amanamummaa fi fudhatama qaban isaanuma kanneen lamaanii. Kanneen maqaa adda addaa baafatanii nuti Oromoof qaabsoofna jedhanii daldalaa bahan marti kaan ofumaan diigamaniiru. Kaan ammoo paartii nafxanyaa bilxiginnaadhaan walitti baqaniiru. Otoo kaadiree fi kaabineen bilxiginnaa jeequu baattee dhaabbileen Oromoo Oromiyaa keessatti siyaasa Oromoo sochoosuu danda'an ammaaf kanneenuma eeraman lamaanii fi woboodha. Jaarmiyaaleen kunniin kallattii tokkoon dhaadannoo tokkoon dhaabbatanii balaa finxaaleeyyiin Amaaraa fi bilxiginnaan Abiy Ahmediin gaggeeffamu irratti fe'uuf deemu kanarraa baraaruu qabu. Wayita haalli biyyattii keessa jiru boora'aa jiru kanatti nageenya ofii tikfachuu bira darbee uummanni Oromoo sabootaa fi sablammoota naannawa isaa keessa jiran kanneen nagaan jiraataniifillee eegumsa maluuf gochuufii qaba. Uummanni Oromoo sirnaan malee uummattoota waliin rakkoo hin qabu. Finxaaleeyyii maqaa Amaaraatiin daldalan waliin malee uummata Amaaraa isa nagaa waliin rakkoo hin qabu. Kanaaf ammoo muuxannoo gahaatu jira. Uummanni Oromoo bara mormii fincila diddaa gabrummaa adeemsisaa ture sirna wayyaaneetiin otoo qabsaa'aa jiru qeerroon otoo isnaayiparii agaazitiin adda keessa dhahamee dhiigni ilmaan Oromoo jigaa jiru namoota dhalootan Tigraawaa ta'an tisinni isaanirra taa'e tuqame hin jiru. Uummata biraa kunuunsuudhaan Oromoo seenaa bara hedduu qaba. Kuni qaama aadaa isaati, qaama jireenya isaati. Amalli kun akka gowwummaatti fudhatamee kanneen isuma keessa jiraatanii isatti roorrisan garuu haala isaaniif galuun adeemsi dogoggoraan isaan ittiin deeman akka eessanuu isaan hin geenye itti himamuu qaba. Gabaabumatti namoonni saboonni fi sablammiiwwan Oromoo waliin Oromiyaa keessa jiraatanu hundinuu akkuma Oromoo kamiituu mirgi uumamaan qabanu kabajamee fi ni jiraatu. Seeraa fi heera bulchiinsi Oromiyaa ittiin bulu jalatti jiraachuuf yoo hin feene bakka nuuf ta'a jedhanitti godaanuufis mirga guutuu ni qabu. Haaluma kamiyyuu keessatti Oromoon Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa ofii dhugoonfachuun daran barbaachisaadha. Oromiyaan kana booda simaa baloon hin bultu. Sirni Oromoo Oromoon durfamuu fi ajajamuun filannoof hin dhiyaatu. Sirni nafxanyaa Abiyyiin durfamaa jiru garuu haala kamiinuu Oromoo fi sabootaaf sablammoota federaalummaatti amananirraa jiguu qaba. Wanti namni kamiyyuu haaluu hin dandeenye tokko kana booda uummattoota haa xinnaatus haa guddatus ofiin of bulchuu afaanota isaanitti dhimma bahuu
naannawa isaanii bulchuu waggoota 30 dhadhamatan humni kamiyyuu boodatti deebisee akka fedhetti tooftaa impaayerri Itoophiyaa waggaa 50 dura ittiin bulaa turte deebisuu hin danda'u. Uummanni Oromoos ta'ee uummattoonni cunqurfamoon biroo sirna wayyaanee hadheeffatanii qabsaa'anii ofirraa ari'uuf sirna federaalawaa dhugaa lafarratti akka diriiru heerri mootummaa waraqaarra taa'ee jiru akka dhugaadhaan lafarratti mul'atuuf malee gatii namoonni sirna sana gaggeessan dhalootan Tigraawaa ta'aniif miti. Sirni nafxanyaa kan Abiy Ahmadiin gaggeeffamaa jiru garuu ifuma xiqqoo bara wayyaanee keessa saboonni fi sablammoonni argatan sanayyuu dukkaneessee gara sirna boodattafummaa fi doofummaatti uummattoota deebisee ofiisaatiifis Abiy mootii bara baraa ta'ee jiraachuuf badii meeqa dalaguu irratti argama. Kanaaf jecha Oromoo ajjeesuun, hidhuun, biyyaa ari'uun, qe'ee fi lubbuu Oromoo gubuun kan gaggeeffamaa jiruuf akkuma Abiy Ahmadii fi hordoftoonni isaa adda babaayitti bahanii dhaadatan xiyyeeffannoon isaanii guddaan Oromummaa dhabamsiisudha. Oromummaa dhabamsiisuuf Itoophiyaan kaayeffatte ammoo ni diigamti malee haaluma kamiinuu ijaa Abiy Ahmadii fi miidiyaaleen nafxanyaa Itoophiyaan bara baraan haa jiraattu jedhaniif bara baraan jiraachuu hin dandeessu. Itoophiyaan eenyummaa sabootaa dhabamsiisuuf dhamaatu yoo diigamuu eegalte kan biyyattii diigu ilaalcha gochaa fi imaammata nafxanyootati malee gochaa fi ilaalcha uummattoota birootii miti. Dhugaan nama maraaf ifa ta'uu qabu isa kana. Egaa wayita biyyattiin akkanatti raafamaa jirtu kanatti keessumaa wayita Oromoo irratti akka sabaatti xiyyeeffatamee lolli cimaan mootummaa bilxiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaratiin irratti gaggeeffamaa jiru kanatti hundi keenya uummata keenyaaf sagalee haa taanu. Barruun dubbachuun, mariin lolachuun, waliif tumsuun, qabsoo humnaa fi maallaqaan ukuun uummata keenya aanjoo gabrummaa jalaa haa baafnu. Duriin taatu ni arsiin kaatu rijimmaan duula ridiluun kaatu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya hubannoo beektota har'aaf qabanne kana fakkaata. Torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa ta'a. Sonaagota kololtuu dhiiraa koo akka sonee laaluu dubbiin addooftean. Sonaagota kololtuu dhiiraa koo tichichee laaluu dubbiin addooftean. Tokko taaneen kaanu mari'annee yaanu. Duriin taatu ni arsiin kaatu rijimmaan duula ridiluun kaatu. Ataraaya hidhannoo zinnaara kootatti hidhatee hidhannoo zinnaara gasaa wagiyya hidhannoo zinnaara dinaatumsaaya hidhannoo zinnaara dhiiguutamaaya hidhannoo. Barbaarotumsaaya hidhannoo zinnaara addasaa birruuya hidhannoo zinnaara badhaadha dilgaasa hidhannoo zinnaara gadhabee har'a garaatu naara naannesi waraana harka qabu. Ni sunko abeda mesafi konsete otona na mujalli sunko barane katafina bibinfinela buma Kenya biyuma tumail mamunati change kitebi yango danu kanjara kananu rihin totola buma Kenya lava adagandura rakese omo hirar soje jina chugana jara gobana kana fadala tetti wardiyada humni barates da kambulada. Labdani wa misomada labte misoma mana hidada nangale.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.